Sinna fide guyyaa galata, sinna fide guyyaa galata. Sinna fide guyyaa galata, sinna fide guyyaa galata. Bakka gurguddaa lamatti qooddu tokkoffaan karaa Kiristoos wanta nu ta'e nutti agarsiisa. Inni lammaffaan waan karaa Kiristoos nu ta'e kan ammoo akkamitti qabannee jabaannee eeggachuu akka qabnu nutti agarsiisa. Karaa Kiristoos wanta nu ta'e kana gaafa nutti dubbatu boqonnaa tokko, boqonnaa lamaaf boqonnaa sadii irratti nutti haasa'a. Boqonnaa afur, boqonnaa shaniif boqonnaa ja'a ammoo waan karaa Kiristoos arganne kana wantoota karaa Kiristoos Yesuus arganne kana akkamittiin qabannee maatii keenya wajjin jiraachuu akka qabnu, akkamittiin qabannee waldaa kiristaanaa wajjin jiraachuu akka qabnu, akkamittiin qabannee gaa'ila keenya keessatti itti jiraachuu akka qabnu, akkamittiin immoo qabannee ollaa wajjin jiraachuu akka qabnu, akkamittiin qabannee warra gooftaa hin qabne olloota keenya ayzaabota wajjin akkamitti akka jiraannu, akkasumas akkamittiin isa Kiristoosiin arganne kana qabannee immoo mootota wajjin jiraachuu akka dandeenyu, isa dhumaa akkamittiin isa gooftaan nuuf kenne kana karaa Kiristoos jireenya arganne kana immoo akkamittiin biyya lafaa kana keessatti isa nu lolu moonee darbu akka dandeenyuu fi qabaasaa qabannee jiraachuu akka dandeenyu argachuu duwwaa utuu hin taane qabannee akkamitti jiraanna kan jedhu argina jechuudha. Efesoon kana keessatti gabaabatti waan karaa Kiristoos nu ta'ee fi wanta nu ta'e kana immoo qabannee turuu akkamitti akka dandeenyu nutti agarsiisa. Gabaabatti Efesoon boqonnaa tokko waan karaa Kiristoos nuuf ta'e baay'ee isaa achirratti argina. Innis maal jedhaa? Eebba hafuuraa hundumaan eebbifamneerraa jedha. Gana eebbifamne utuu hin taane maal taaneerraa? Eebbifamneerra jedha. Kanaaf eebbi kun eebba akkamii akka ta'e, gosi eebba kanaa eebba akkamii akka ta'e, burqaan eebba kanaa eenyuun akka ta'e, karaan nuti eebba kana argan eenyuun akka ta'e, gosi eebbichaa eebba hafuuraa, burqaan eebba sanaa Waaqayyoo, eebba sana kan argan karaa Kiristoos akka ta'e Efesoon boqonnaa tokko irratti nuuf dubbata. Gosi eebba hafuuraa sun immoo maal fa'aa of keessatti akka qabatu, jireenya bara baraa kan of keessatti qabu, ifa akka of keessatti qabatu, akkasumas immoo dukkana keessaa gara ifaatti akka dabarree fi ijoollee Waaqayyoo ta'uudhaaf mirga akka arganne Efesoon boqonnaa tokko irratti nutti dubbata. Gara boqonnaa lamaatti yeroo dhufnu waan Efesoon boqonnaa lama tokkoffaa paastii keenya nutti haasa'a. Kaleessa maal akka turre, dur maal akka turre, inni lammaffaan immoo amma maal akka taanee fi sadaffaan gara fuulduraatti immoo maal ta'uuf akka jirru nutti haasa'a. Efesoon boqonnaa lama jechuudha guutummaan isaa. Kanaaf Efesoon boqonnaa lama lakkoofsa tokko kaatanii yoo dubbiftanii isin kanaan dura irra daddarbaa fi cubbuu keessaniin karaa hafuuraa duutanii turtanii jedhu. Kun amma isa darbeedha jechuudha. Du'oo turtan isin karaa maalii? Karaa hafuuraa fooniin jiraatudha. Hin nyaattu, hin dhugdu, hin deemtu, hin deddeebitu. Hafuuraan garuu maal turtan? Du'oo turtanii nuun jedha. Kana duwwaa immoo miti. Haa ta'u malee yeroo sanatti isin toora biyya lafaa kana duukaa buutanii deddeebi'aa haboo qilleensa keessa jiru irratti isa gooftummaa qabuuf abboomamaa turtan. Hafuurichi hamaan amma namoota Waaqayyoof hin abboomamne gidduutti hojjechaa jira. Nus hundumti keenya hawwa foon keenyaa duukaa buune akka fedha namummaa keenyaa fi yaada keenyaatti warra akkasii gidduu jiraanneerra. Kanarraa kan ka'es akkuma warra kaanii dhalootaan eekamsa Waaqayyoo jala gallee turre jedha. Kana jechuun karaa hafuuraa du'oo turre, Waaqayyo irraa adda baanee turre. Karaa hafuuraa nuti Waaqayyo wajjin wal arguu hin dandeenyu, Waaqayyo wajjin haasa'uu hin dandeenyu. Qooda Waaqayyoof jiraachuu, qooda Waaqayyo wajjin deddeebi'uu, qooda ijoollee Waaqayyoo taanee Waaqayyoon tajaajilu tokko jedhe toora hafuuraa kana keessaa baatanii biyya lafaa keessa deddeebi'aa turtan, isaaf abboomamaa turtan, isaaf hojjetaa turtan. Isin yoo kanaan dura yeroo kamiin yeroo hafuurri keessan du'ee ture, yeroo hafuuraan du'oo turtan sanaa biyya lafaaf ajajamaa, biyya lafaaf abboomamaa, akka biyya lafaaf barbaadutti deddeebi'aa turtan. Isumayyuu fedhii fooniitii fi hawwa yaada keessanii duukaa buutanii deddeebi'aa turtan. Yoo kaleessa, yoo eeggatu, yoo utuu gara Yesuus hin dhufin orma turtan Waaqayyo irraa. Haa ta'u malee
Ikkam sawa ayo dalagaltani turtan. Araarri waaqayyo garuu baay'ee waan ta'eef jaalala isa guddaa sanan nu jaallate. Nu irra daddarbaa keenyaan karaa hafuuraa du'oo taaneetuma jirru inni warra Kiristoosii wajjin jiraatan nu godhate. Irra daddarbaa keenyaan cubbuu keenyaan yakka keenyaan du'oo taaneetuma jirru. Warra waaqayyo irraa fagaatan taaneetuma jirru. Warra daandii waaqayyo irra deemne taaneetuma jirru. Karaa Kiristoos Yesuus maal taane nuti jiraatoo taane. Galanni waaqayyoodhaaf. Jaalalli isa guddaa waan ta'eef jaalala isa guddaa. Boqonnaa lama Efesoon boqonnaa lama lakkoofsa ja'a akka jedha. Karaa Kiristoos lakkoofsa 5. Nuyi irra daddarbaa keenyaan karaa hafuuraa du'oo taaneetuma jirru inni warra Kiristoosii wajjin jiraatan nu godhate isin ayyaana waaqayyootiin fayyifamtan. Ayyaana waaqayyootiin fayyifamtan jechuun maal jechuudha? Ayyaana jechuun wanti si malee wanta argachuu hin dandeenye wanta ati godhachuu hin dandeenye yeroo sii kennamu jechuudha. Fuula waaqayyoo irratti ayyaana argatte jechuudha. Simboo argatte jechuudha. Yaada gam laanti አይገባም wanta si malee wanta si hin barbaachifne wanta ati humna kee dandeettii kee beekumsa kee hin argan fayyina kana irraa fagaannee turre isuma yommuu maal tola jedha du'oo turre waaqayyo irraa fagaannee turre garuu ta'u malee ayyaana isaatiin fayyifamta. Ayyaana isaatiin maal taata? Fayyifamta. Maalirraa fayyine? Akkamitti fayyine? Kan nuti irraa fayyine du'a keessaa gara jireenyaatti. Sila maal turre? Du'oo turre. Amma garuu karaa Kiristoos maal taaneerra? Jiraatuu taaneerra. Fayyina arganneerra. Fayyina akkamii? Fayyina bara baraa. Hojii keenyaa miti. Dandeettii keenyaa miti. Beekumsa keenyaa miti. Karaa isaa. Ayyaana waaqayyootiin maal taatanitu siin? Du'a turtanii Hoftarra fagaatanii turtan amma garuu dhiyaattaniitu fayyitaniitu. Gosi ja'a karaa Kiristoos Yesuus isuma wajjin du'aa nu kaase. Isuma wajjin bantii waaqaa keessaa iddoo nuuf kennee nu teessise. Fayyina Kiristoos wajjin du'aa kaane. Yoo gaafa Yesuus Kiristoositti amantu gaafa Yesuusitti amantu akka jedhaate barreeffadha. Gaafa Yesuus Kiristoositti amantu tokko Kiristoos naaf du'eera. Lama Kiristoos naaf fannifameera. Lama Kiristoos naaf du'eera. Sadi Kiristoos naaf awwaalameera. Afur Kiristoos naaf du'aa ka'eera. Shan Kiristoos naaf ol ba'eera. Ja'a Kiristoos naaf deebi'eera. Jettee amanta. Kutaa tokkoffaa. Kutaa lammaffaan amantiin kee maali? Kiristoositti amanu jechuudha. Kutaa lammaffaan maali? An Kiristoosii wajjin fannifameera. An Kiristoosii wajjin du'eera. An Kiristoosii wajjin awwaalameera. An Kiristoosii wajjin du'aa ka'eera. An Kiristoosii wajjin mirga abbaatti iddoo argadhee taa'eera. Kan amantiin. Eewwanti Kiristoositti amanu. Ati fooniin biyya lafaa kana yoo jiraatte iyyuu nama Kiristoosii wajjin du'aa ka'eera. Ayyaana du'aa ka'uu kana gaafa ayyaaneffannu waa tokko sii galuu qaba. Ati nama Kiristoosii wajjin lammata du'aa ka'e. Kana jechuun aangoon du'aa sirratti hamoo qabu jechuudha. Du'i sirratti hamoo qabu jechuudha. Maaliif jennaan Kiristoos akkuma du'a mo'ee ka'e gaafa Yesuusitti amantu isa du'a mo'ee keessana waan amanteef ati du'aa kaateetta. Eenyu wajjin? Kiristoosii wajjin. Haleluuyaa. Kanaaf du'aa ka'uu jireenyi nuti jiraannu jireenya du'aa ka'ee. Jireenyi nuti jiraannu kakuu haaraa gaafa jedhamu kanadha. Kiristoositti amanteetta Kiristoosii wajjin duudhamma. Rakkinni keenya inni guddaa ammaa inni akka Kiristoosii wajjin du'aa kaane hin beekne. Akka moo Kiristoosii wajjin jiruus hin beekne. Qolaasiyaas boqonnaa tokko dhaqaa dubbii. Qolaasiyaas boqonnaa sadii lakkoofsa tokko hin dubbise. Qolaasiyaas boqonnaa sadii lakkoofsa tokko. As darbaa jiru. Qolaasiyaas boqonnaa sadii lakkoofsa tokko dafii naan dubbise. Qolaasiyaas boqonnaa sadii lakkoofsa tokko. Maal jedha? Tokko lama sadii. Baay'een keenya akka waan biyya lafaa kanarra jiraannu qofaatti of yaadna. Foonni keenya
lafa kanarra jira. In spiritual afurri keenya ni du'e sun garuu du'aa ka'e. Walaashaa sadii tokkoof lama sadii. Eetura dabsa. Egaa Kiristoosii wajjin du'aa erga kaafamtanii. Egaa Kiristoosii wajjin maal erga taatan? Du'aa erga kaafamtanii. Maal jettan? Du'aa erga kaafamtanii. Gaaffinis gaafa ganaa du'aa kaanaa moo du'aa kaaneerra jira? Du'aa kaaneerra. Ayta. Du'aa kaaneerra. Kanaaf isin du'atta deemtu moo jireenyatti adeemtu? Jireenyatti deemtu. Egaa Kiristoos Yesuusii wajjin maal erga taatanii? Du'aa erga kaafamtanii. Du'aa erga kaafamtanii. Wanta waaqa keessaa iddoo Kiristoos gara mirga Waaqayyoo taa'ee jirutti barbaada. Wanta waaqa keessa jiru iddoo Kiristoos Yesuus taa'ee jiru sana maal godhaa? Barbaada ishii. Yaada garaa keessanii. Yaada garaa keessanii. Wanta waaqa irra jirutti hidhaa malee. Wanta waaqa irra jirutti hidhaa malee. Wanta lafarra jirutti hin hidhiina. Wanta lafarra jirutti hin hidhiina ishii. Isin duutaniitu. Isin maal taataniitu? Duutaniitu. Hello. Duutaniitu. Anamatti wangeela jechaadha. Isin maal taataniitu? Yoomnaan hin jedhina malee. Isin maal taataniitu? Duutaniitu. Ishi. Jireenyi keessan Kiristoosii wajjin Waaqayyo keessa dhokateera. Jireenyi keessan Kiristoosii wajjin Waaqayyo keessa dhokateera. Ishi. Kiristoos inni jireenya nuuf ta'e. Kiristoos inni jireenya nuuf ta'e. Yommuu mul'atu isinis immoo. Yommuu mul'atu isin immoo. Isa wajjin ulfinaan mul'achuuf jirtu. Isa wajjin ulfinaan mul'achuuf jirtu. Ameen. Jireenyi keenya kun Kiristoosii wajjin Waaqayyo keessa dhokatee jira. Okay. Rodeebi ammas jireenyi keenya kun Kiristoosii wajjin eenyu keessa dhokateera? Waaqayyo keessa dhokateera. Nuti eenyu keessa jirra? Kiristoos keessa jirra. Jireenyi kee kun eenyu keessa jira? Kiristoos keessa jira. Kiristoos eenyu keessa jira? Si keessa jira. Hallelujah. Amen. Kanaaf nuti warra Kiristoosii wajjin du'e Kiristoosii wajjin immoo du'aa yoo Kiristoositti gaafa amante sana an Kiristoosii wajjin du'eera Kiristoosii wajjin immoo du'aa maal ta'eera? Ka'eera. Aloota du'aa ka'eera jechuudha. Ameen. Ameen. Maal keessa? Cubbuu keessa. Maal keessa? Du'a bara bara keessa nuti warra du'aa ka'ee Kiristoosii wajjin jireenyatti jiru. Ameen. Galateeffadhaa Waaqayyo. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsi 6 kan jedha. Iyesuus gaaffii gaafatan mee gara abbaatti nu geessi bakka kana booda sigaa bakka nu ga'ati abbaa nutti agarsiisi jennaan akka jedha Iyesuus gara abbaa dhaquu barbaadde jennaan eenyullee gara abbaa koo dhaquu yoo barbaade kana beekuu qaba. Tokko karaa nana lama dhugaa nana sadii jennaan jireenyi nana. Kanaaf karaa dhugaan jireenyis ana jedhe. Kana jechuun maalini karaa irra deemtee dhugaan atettiin gara jireenyaatti deemtu Yesuus. Karichis Yesuus, dhugachis Yesuus, jireenyi nuti qabnus Yesuus. Kanaaf nuti jireenyicha qabna yoo amma kanan gaafanii foon kanarraa hiikameen jireenya qabaachuu koo baramati ani. Ammuma iyyuu jireenyan qaba. Namni ilma Waaqayyootti amanee jireenya qaba. Haleluuyaa. Namni tokko amiina jedhu naa jedha. Namni jedha amiina jedha. Ilma Waaqayyootti amanee jedha. Jireenya qaba jedha. Mee jireenya. Jireenyichi jireenya akkami yoo jette Yesuusin qabaachuun kee jireenya qabaachuu. Sababiin isaa Yesuus jireenya waan ta'eef. Jireenyichi immoo eenyu keessa? Yesuus keessa waan ta'eef. Kanaaf Phaawulos maal jedha warra Efesoonitiin? Haleluuyaa. Kiristoosii wajjin du'aa dhukaase. Isuma wajjin iddoo nuuf kennee nu teessise. Yeroo baay'ee akka iddoo gubbaa ta'aa jirru hin beeknu nuti. Taa'aa akka jirru hin beeknu. Taa'aa akka jirru hin beeknu. Namoonni tokko tokko seexanaa wallaasuu qaba. Seexanni gad darbatame. Hadheessituun obbolootaa kufeera. Kamaan hadheessituun obbolootaa kufeera. Mormituun kee kufeera. Ati Kiristoosii wajjin ol baate. Kiristoos gaafa ol ba'e qophaa ol ba'eeti. Warra isatti amanatan. By the way, gaafa Yesuus Kiristoos du'e awwaalotatu banan. Qajeelonni isa dura du'an immoo mandaroota keessatti argaman. Haleluuyaa. Kattaatu jedhan jedhe awwaalatu baname. Haleluuyaa.
ati namoo Kiristoosii wajjin du'aa ka'eedha. Kanaaf Efesoon boqonnaa 2:8 isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan. Inni immoo kennaa Waaqayyooti malee gocha ofii keessanii miti. Gosa bira tokko. Isin warra saba Waaqayyoo hin ta'in warra dhagna qabatan waan harkaan dhagna namaa irratti hojjetan warra of waaman duratti warra dhagna hin qabatin jedhamtanii akka waamamaa turtan yaadadhaa. Yeroo sanatti isin Kiristoosii wajjin homaa walitti hin qabdan turtan. Waldaa ijoollee Israa'elitti orma kakuu abdii isaanii keessaa kan hin qabne ofii abdii kan hin qabne biyya lafaattis Waaqayyo malee akka turtan yaadadhaa. Isin dura tokko abdii hin qabdan. Lama warra abdii qabanii wajjinis tokkummaa qabdan. Mana Israa'elirraa fagaattanii turtan. Qomoo Israa'elirraa adda turtan. Kakuu hin qabdan. Warra kakuu qabanii wajjinis tokkummaa qabdan. Yookiin rileeshinii qabdan. Yookiin የሆነ ህብረት የላችሁ ማለት ከተስፋ ውጭ ነበራችሁ። kakuu sana ala turtan. Amma garuu waa ta'e warra mana fannifamuu Kiristoos fannoon Yesuus warra fagaatanii jiran orma warra turan Waaqayyorraa Ayizaabota warra turan warra faallaa warra kakuu qabanii deddeebi'an Waaqayyo wajjin warra walii wajjin Waaqayyoon warra hin beekne warra Waaqayyorraa fagaatanii turaniif warra Waaqayyoon beeku kakuu qabu jedhaman walitti fidee walitti raarseet abbaadhaa wajjin walitti raarse. Amiin. Jaarsa araaraa keenya Yesuus galateeffadha. Galateeffadha. Shikara dubbadheen xumura. Lakkoofsa 15 inni nagaa buusuudhaan qooda gosa lammanii namummaa haaraa isatti argamu tokko uumuuf abboomotaaf toora seeraa sana namootarraa kaasa. Qomoo haaraa tokko uumuudhaaf qomoo haaraa tokkotu jira. Warra kanas miti warra kakuu qabna jedhanis miti warra dhagna qabaa qabna jedhanis miti warra dhagna qabaa hin qabnu jedhanis miti lachanuu walitti fideetu qomoo tokko uumuu barbaada. Mee namni tokko fiigee dhaqee tokkoffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 9 lafa dubbisu. Maal jedha? tokkoffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 9 maal jedha? Isin garuu qomoo fo'amoodha. Luboota mana mootummaati. Saba qulqullaa'oodha. Warra dhuunfaa Waaqayyoo ta'anidha. Waaqayyo hojii isaa isa jajamaa. Akka labsitaniif. Dukkana keessaa gara ifaatti isin dinqisiisa. Gara ifaa isa dinqisiisa. Isin waameera. Haleluuyaa. Ameen. Mee as keessatti hunda dubbachuuf yeroo qaba. Saatii yeroo biraa barachuu dandeenya. Garuu waa tokko sitti agarsiisa. Isin edennaan qomoo fo'amoodha. Macaafni bakka jedha kan waamaman baay'eedhaan kan fo'aman immoo muraasa. Kanaaf isin warra kamiidha? Warra fo'amanidha. Eenyuun qomoo fo'amoo? Qomoo isa kam? Qomoo eenyu? Qomoo Israa'elii? Qomoo Abrahaamii? Sanyii eenyuuti? Qomoo isa kam? Amma akkas ta'e qomoo haaraa tokkotu dhufe. Qomoon sun qomoo akka jedhamu qomoo warra waaqarraa. Qomoo ijoollee Waaqayyoo. Waaqayyorraa warra dhalatan. Kanaaf lammaffaan Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 17 akkasumaan jedha. Eenyullee dhaqnaa dubbis fiigi. Lammaffaan Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 17. Eenyuna baasa. Fiigee dhaqnaa minaa dubbis. Lammaffaan Qorontos 5:17. Kanaafis namni kam Kiristoos ta'e. Uumama haaraadha. Inni moofaan darbee. Inni haaraan dhufeera. Kunoon haaraan dhufeera galateeffadhaa Waaqayyo. Inni moofaan darbeera. Amma garuu maaltu dhufe? Isa haaraatu dhufe. Jireenya haaraatu dhufe. Kanaaf kakuu haaraa kan jedhame. Kanaaf jireenya dhaloota haaraa kan jedhame. Kanaaf nuti ijoollee Waaqayyoo
waaqayyo kan jedhan waan tokko sitti hima Kiristoosiin ati mucaa waaqayyo taate. Ijoollee waaqayyo jedhamuun yookaan mucaa waaqayyo jedhamuun raajii jedhamuun irra caala. Amen. Ijoollee waaqayyo jedhamuun yookiin mucaa waaqayyo jedhamuun faarfataa irra caala. Raajii jedhamuun irra caala. Paasterii jedhamuun irra caala. Ergamaa jedhamuun irra caala. Yoonii bakka maqaa waldaan siilaatu kamirra hin caala. Ati mucaa waaqayyooti. Keenyan diinummaa siif waaqayyoon gidduu ture diigameera. Amma waa tokko qabdati mirga abbaa wajjin wal argu, mirga abbaa wajjin haasa'u, mirga waaqayyoon kadhatte waaqayyo biraa deebii argachuu argatteetta. Mucaa waaqayyoo taate akka garbaatti hin deddeebiin. Diinuma suukkee jiru. Mucaa waaqayyoo taate akka garbaatti. Kamaan itti midhamaniiti. Mucaa waaqayyoo taate akka garbaatti. Akkuma mucaa waaqayyoo itti deddeebiin. Akkuma mucaa waaqayyoo. Haleluuyaa. Gaaffii tokkoon isin gaafadheen kanaan isinii xumura. Fakkeenyaaf mana koo ijoollee lama jira. Ani mucaa tokkoon qaba. Mucaa kan biraan immoo mana koo jirti. Mucaan isheen kan kootii uftee gaafa daabboo naa biti yookiin waa naa biti naan jettu uftee daabboo barbaade naan jetti. Moo abba daabboo barbaade daabboo naa biti. Ajet. Ajet. Sak tokkoffaa di masa lammaffaa. Ajet. Yaale dumo malet ya waaqayyo gooftaa koo Yesuus ka ma abbaa qabdeet baa'u si barbaachis. Iyyuu si barbaachis. Baa'u kan sirra jiraatu yoo jiraate cubbuu koo naa dhiisii boodi. Baa'u kan sirra jiraatu abbaa keetti gaafa dhiyaattu garuu you have full confidence. Amma confidence guutuu qabda. Abbaa keetti dhiyaatte abbaa kee waa gaafatte inni immoo sii kennuudhaaf. Ay garmaachu. Sinin ajaa'ibu yeroo baay'ee nuti ammayyuu dhaloota kanaa wanta hin galle tokko sinitti himu ganaa waaqayyoon maggaarajaa dudduubaan argachuu barbaada. Lakkii maggaarajaan tan saayatu fiilla biitii abbaa kee wajjin walitti waatee jirta. Ati mucaa waaqayyoo taateetta. Yesuus fannoo irratti duusaatiin ati mucaa waaqayyoo taate. Harka walitti rukutaa galateeffata. Hallelujah jedhame nooti. Ani mucaa waaqayyoo ta'eera jedha. Amen. Sidagaa waaqayyo. Kadhadhu sidagaa. Ittaasai sidagaa. Inumayyuu sittimu namoonni tokko waan waaqayyo namarraa fagaatetti fakkaata. Nurraa fagaattee waaqayyo takka sirraan fagaate. Ndammaan jedhe beektaa mee Filiphisiyoos boqonnaa lakkoofsa 4:5 entu darbisa. Filiphisiyoos boqonnaa lakkoofsa 4:5 maal jedha beektaa yeroo hundumaa waaqayyo Gooftaatti gammada. Argattee? Na dubbisi ishee. Yeroo hundumaa Gooftaatti gammada. Ammas deebi'een jedha. Gammada. Gaarummaan keessan nama hundumaa biratti haa beekamu. Gooftaan dhiyoodha. Gooftaan maaloodha? Dhiyoottis hin dhufa. Inni tokko akkasii mirga wal akkaasu gooftaan dhiyoodha. Dhiyoottis hin dhufa. Gaarummaan keessan nama hundumaa biratti beekamu. Yeroo hundumaa gammadaa gooftaatti gammada. Ammas irra deebi'een jedha gooftaatti gammada. Gooftaan dhiyoodha. Maafa gottee dusin. Sitti dhiyoo jira. Maal taate ishiin jedha. Si gaafata. Si wajjin haasa'uu barbaada. Waa tokko si gaafata. Haasa'ati haasoftu sirraa dhaga'uu badhaame waa tokko sitti. Amma mucaa godhattanii mucaan keessan betelee kana warra abbootiif sirriitti beektolee yaala. Mucaan keessanii hamma guyyaa gaafa seen afaan ishee banattee abbaa siin jettutti akkasumattis maseen jettu waa barbaadde mucaan qottanii gootu. Utuu yoo mucaan koo afaan baasee naa wajjin haasa'e. Sidi galera yeroo matikoo gurguddatan wajjin namatti ulfaata malee yeroo isaan afaan hiikkatan waan isaan godhi jedhan gootu. Mucaan koo boonu bashee boonu mucaan koo boo'ee jetteetu mastiikaa soo jette karameellaa soo jette buskutii soo jette waan mucaan kee jetteetti kennite waan tokko sitti mu ila akka daa'ima sana gararraatti si laallata Yesuus. Yeroo hundumaa gannamas guyyaas galgalas sagalee afaan keetii dhaga'uudhaaf dheebota. Haleluuyaa. Meda badhaati ameen jedhame. Kanaaf abbaa kee wajjin haasa'e kadhannaan kee deebii argata. Ameen. Karaa Kiristoos Yesuus nuti ijoollee waaqayyoo. Taalee mee ani mucaa waaqayyoo ta'eera. Kan hojjetaa meda badhaati. Meda kan hojjetaa Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 11
ولا ما نعرفش وانجيل يوحنس بقولنا توك لا قوس ولا توك ولا كجرا قفتان يسوع كريستوس كرا بيدوم فاساتي كرا وركان ساتاني دفي عندنا بابات توك ولا توك كرا بيدوم فايسارفي كرا بيدوم فاساتي نموني ساغرو إسين سمن أما إسا سماتني جولي واقعي وقتاني إيجول نون ردي بس هم إسا سماتني أما إسا سماتني في مو جولي واقعي وقتاني فابو ساني إيجول واقعي وقتاني فابو إساني كله كلنا ما تنبل إسانس ورمكا إسات أمانني إسانس ورمكا سات أمانني إسان كن واقعيوت ألاتن مالي إسان كن واقعيوتي ألاتن مالي إيجتي يوكيس فدا فونيتي إيجتي يوكي فدا فونيتي يوكيس فدا ديراتي كنا أنا مجا واقعيوتو رامال وجوك توك يسوسين فراتشو وامامتي سماتشو وامامتي يسوسين أمانو يسوسين فراتتا يسوسين سماتا لما ركون ورا إسرائيلوتا إن قدام مالو جت يسوسين سماتشو رتبان يسوسين أمانو رتبان كم كجني ورا إيسا سماتني ورا موما كاسات أمانني إيجول واقعيو أكتا أنيف ما كنف هبو كنف كنا فينو تولد كيسة كنا فينو تي يكي كرا أدام أجتماع وفي هندم تسا كرا كريستوس كنور راكي لكن تاجا تيفان هاي رومي بقول نشلا كسرون جدا أبون كرا نمتوكو كرا أدام فينا فايجين مو كرا نمتوكو يسوسي نوفينا كلا نوا كيو ناما كنا مي أني فايجير دانا تنا كنا بلاتي أني فايجير كدير دا أنا كنت بتقول لك لا لكن كنا ما جنادو تدون تاين كنا ما دو إيدو أخي تجرا جرينيا وردو أكان جراتن جرا كنا جتشون جرينيا أوغا كريستوسين فقط جرينيا أوغا كريستوسين سراموليس جرينيا لما أنسوكياتي وندا كريستيانا كره اون قبتاني ولي قديما كان تران ارغموني غابزان للبا بايشاني كريستوسين للبو غابزان كان كجدن وران سوكيا دي كريستوس توقا جيفني وركون موچرا ساين بايتاني وانتي بينني كريستيانو تجدمن كريستيانو تخندمني دبي ساني يادا ساني ادينت ساني تينو فقات كريستوسين فقات ان اما كان ناجاب شيكن سينيبسو ميمان ان واتونا دوفيا سيبسو بيك بيفمنا غابتو اكو كده من كان نابرت غابتو كو أترجمت ده وجباي هديت أدو أكيد لما نكنا هل كان قاف يسوع كريستوس دبر فمكان نمسان أكيد كده كبرنا هل كان قاف يسوع كريستوس دبر فمكان نمسان وادو بديتنا سني كذا هل كيسان كبرنا هل كان قاف يسوع كريستوس دبر فمكان نمسان بيتروسي وجازا دي جاجا يسوع وجنتوري وجازا دي جاجا يسوع وجنتوري تو أكلت تيجان فني أني تدبين كريستوس فكات الناني لكن باقوا كريستوسين بيكوي لما فهمس قاف الناني لكن أنا بيكو كريستوسين صدق فهمس قاف لا نكو يسوع وجنتوري نا لكن يسوع مثلا يوم بيكوي بتأمل يجرمين أن واي خادو بيتروسين مت بيتروس أكتر تاجر أن كريستوسين بيكوي لا أن كريستوسين هم بيكو بيتروس تو كريستوسين فكات آمين ويو سينجل ده بيقول لا أن كريستوسين هم بيكو بيتروس تو دبتينا أن كريستوسين هم بيك يسوع من نجانو تو دبتينا ما يسوعين فكات ماني وقاسني ولا كاي يسوع وجنتوريدو دبين ساجي جيرامير أديم ساجي جيرامير حاسالو تين بيتروس حاساو جيرامير وانسيه بسمانو إرجع يسوع تيامنتي حاسان كي يسوع أجر دبين كي يسوع أجر كيمس كي يسوع نفكاتوي لما تقول آمين أجر جيرني يسوع فكات جيرني يسوع جمتشيس جيرن أمين جنا بنا بنا جيرني كريستيانو ما يسوع تجمد جرات تربوسيف أتم كما تفضل ganajira Yesusi ani beku Yesusi basa sijenta kana chajira garu birana batani dubin sa Yesusi fakkat sumani garu Kenya Yesusi din lallam nagaru dubbi Kenya fakkat hasa Kenya fakkat hoji Kenya fakkat wa qayyama Kenya tigamada beta lallama kemiti farfanna ke tsala lallama ke tsala hallelujah ke tsala direnya ke tigamma amen kada te fadwa kaya أكنما دعاء كيت تجرا أكنما دعاء كيت تجيب أكنما دعاء كيت تيار أكنما دعاء كيت جرين حارة كريستوس وجنجراتو تلوبان أولكان
Eenyu tabanuudha Kiristoos Yesuus tabanuudha. Boqonnaa 4:6 Efesoon boqonnaa 4:6 moo fayyina arganne kana Kiristoosii karaa Kiristoos Waaqayyo biraa waan arganne kana akkamittiin qabannee gaa'ila keessatti akkamittiin qabannee waldaa keessatti akkamittiin qabannee ollaa bakka hojii faabrikaa iddoo kamittuu jiraachuu akka dandeenyuu fi akkamittiin akka deddeebi'u akka qabnutti hima isa immoo yeroo biraa walitti deebina Waaqayyo na haa eebbisu. Sinna fide guyyaa galata, sinna fide guyyaa galata. Sinna fide guyyaa galata, sinna fide guyyaa galata.